Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hordoftoota YouTube akkam jirtu fayyaa keessanii bakkuma jirtanitti nageenya rabbii sanirra haa jiraatu. Egaa akkuma yeroo darbe jalqaba isaan isinitti agarsiisee dhaadhammoo xumura isaa isiniif qabadhee dhufeera. Akkuma argitan gumii hojii harkaa kan shiniidhaaf jalqabannee turre hadhammoo akkamitti akka xumurru bukkee isaa lachanitti akkamitti ijaanii akka baafannu isinitti agarsiisuuf qabadheetan jira. Kabajaaf jaalalaan akka hordoftan affeerraa kootiin isiniin jedha karaa hojii. Egaa akkuma kana dhaaniif xinirraa adiidhaan jalqabe waan ta'eef adiidhaan hin cufaa. Amma zoorii tokko adiidhaan hin dhaha jechaadha. Akkuma kanaan dura sanitti agarsiisetti adiidhaan dhaachuuf uraa tokko keessa baafadha. Sansalata tokkoon dhaha. Kana uraa tokko irra darbee tokko keessan baafadha. 11 sanarra 11 duraan dhaadhee qaburra 6tti hundeeffadha jechaadha. Tokko keessa darbee tokko keessan gurraachaan 11 waan dhaadheef amma adiidhaan 6 dhaadhaa jechaadha. Kana erga 6 dhaadhee as keessa abaaboo gurraachaan dhaadhee kana keessa dudda isaa irratti 5 dhaadhaa jechaadha. Tokko dudda abaaboo tokko irratti ulee tokko dhaadhaa. Dudda abaaboo tokko irratti akkas tokko dhaadhaa jechaadha. Sansalata tokko ulee tokko akkasitti jalaan akkas baasee irraan harkisaa jechaadha. Sansalata tokko ammas jalaan akkas hin gashaa adii irraan fudhadhee baasadha. Ammas sansalata tokko kanallee jalaan tokko gasheetan irraan baafadha jechaadha. Abaaboo adiidhaan tokko akka dabalanitti jechaadha. Akkasitti dudda abaaboo kanarratti adii gaafa naadhu marsaa lammaatti immoo adiin kun kanarratti 12 dhaha. Jaandhee kanarratti immoo abaaboon uummadhaa jechaadha. Adiidhumaan dhuma. Gurraachumaan dhuma jechaadha. Kun akkuma duraan isinitti agarsiisedha. 6 irratti 12 irratti ammas 6 godhadha jechaadha. Boolla tokko darbeen tokko walirraa fageenya jechaadha. Sansalata tokko hin dagannu. Akkasitti nuu ta'a jechaadha. Kanatu akkasitti nuu ta'a jechaadha. Asiin ga'een deebi'a. Amma fixanneerra akkasitti kun kan shinii tokko ta'eera jechaadha. Adiidhaan jalqabnee asii waan adiidhaan jalqabneef dhumti isaas illee adiidhaan ta'a jechaadha. Amma akkamitti roga isaa afran haala biraatiin akka miidhagfannu isinitti agarsiisa. Naa waliin gurraachaan dhaha. Roga isaa afran kanarra bifa biraatiin miidhagfachuu jechaadha. Akkasitti dhahanna. Akkas dheeressinee akkasitti roga isaa afranirra dhahanna jechaadha. Lakkoofsan qabu. Ammuma roga afran guunnu dhahanna jechaadha. Akkasitti harkifanna.
Shaarras nutti mul'ata dheeyyaadha. Roga isaa afran keessa uraa arganne keessa tokko tokko akkas harkifannaa jechaadha. Akkas gaafa goonu tokko akkas inni jalaa kun nu guduunfaa irra keessa akkasitti baafanna. Akkuma sila tokko tokkodhaan dheereessinee baasna jechaadha kanarratti. Kun miidhagina isaati jechaadha. Bakki kun kirrii lama walitti waan ta'eef dafee keessa nu ba'uu dhiisuu danda'a. Suuta jennee obsaan keessaa baafannaa jechaadha. Roga kanarra malee roga itti aanurra akkas nu rakkisu. Kun akkas fakkaata. Wanni itti dhaame kana fakkaata. Amma asitti dhaadheera. Tokkuma tokko qofa keessa baafannaa jechaadha. Nama rakkisu. Akkas goona asiin baafannee akkasitti guduunfannee wal harkisna. Kun jalatti guduunfameera jechaadha. Hin hiikkatus hin citus. Akkasitti fixnee walitti deemnaa jechaadha kana. Egaa kun akkuma jalqabnetti xumurreen jira. Dhumaan sinni guduunfaa. Akkasitti baay'eera jechuudha daantileen isheenii.
akkasitti bahee jechaadha. Maqasiidhaan muranna. Bifa bareedaadhaan baay'ee tokko bareeda. Warreen beekne kanarraa ilaaltanii baruu ni dandeessu. Isiniif gala jedhee yaada. Viidiyoon koo kanuma yoo isinitti tole like, share, subscribe gochuun maatii naa ta'aa na jabeessaa. Wal hajabeeffannu isiniin jira. Hanga viidiyoo biraatiin wal agarrutti nagaan of turaa.